isiniin illee immoo isin cimsa isin gargaara baay'ee waan ta'eefi mata duree maal irratti isin barsiisee wantoota achirraatii hubattan tokko ifa naa gootu asuma irratti jechuudha. Akkasuma waan isiniin galle immoo na gaafachuu dandeessu. Waan isin galle gaaffii waan isinitti ta'uu barnooticha keessaa ta'uu haaluma gaa'elaa jiru wajjiniin wal qabsiistanii ta'uu danda'a. Waan isiniif hin galle na gaafachuu dandeessu. Waan an beeku waan dandeettii koo yoo ta'e isiniif an deebisa. Waan dandeettii koo olii immoo wanta caalan isiniif rakkoon hin jiru jechuudha. Nama waan ta'aniif namni gaa hundan beeku, hunda kan beeku Waaqayyo duwwaadha. Kanaaf waan ifa naan taane fakkeessee kana dhalee waan isinitti dubbadhu hin qabu. Waan naa galee waan an hubadhe immoo amma naa danda'ame isiniif an deebisa. Kanaaf gaaffii isiniif hin galle yoo jiraate na gaafachuudhaaf mirga qabdu isiniin jechuun barbaade. Walumaa gala gaanii barumsichi barumsa baay'ee barbaachisaadha. Qabxiiwwan murteessoo ta'aniini barreeffamoota garaagaraa keessaatii calalamee kan qopheeffamedha jechuudha. Barumsi gaa'elaan ofii kootii kennaa jiru kuni barreeffamoota garaagaraa keessaatii qabxiiwwan barbaachisoodha jedhamanii yaadamanii calalamanii kan dhiyaatanidha jechuudha. Akkuma jirutti otoo hin taane keessaa calalamanii kan dhiyaatanidha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 100 fi lakkoofsa boqonnaa 131 lakkoofsa 2 irratti ani lubbuu koo urursee callisiiseera akkuma mucaanii erga harma gu'eeyyuu haadhisa yommuu argatu calluma jedhu lubbuun kutii isa argatteetti calluma hin jedhi jedheetu dubbata. Kana jechuun maal jechuudha? Lubbuun keenya boqochuu kan isheen dandeessu dubbii Waaqayyoo qofaadhaan. Dubbii Waaqayyoo qofaadhaan. Amma yeroo tokko namoonni gaafa gaa'ela argadhe nan boqodhadhaniitu girgir jedhu mitiire akkasidha. Namni tokko bakka gaa'ela argadhe innaan gaa'ela dhaabbadhe innaan nan boqodha aaran galfadha. Lubbuun namaa kan isheen aara galfattu gaa'elli sirriidha. Boqonnaa lafarraatitti dhufna fuula duratti naasofna. Gammachuu lafarraatis lubbuun namaa garuu qonnaa argachuu kan dandeessu kan isheen ururfamuu dandeessu dubbii Waaqayyooti. Barnoonni gaa'elaa kuni dubbii Waaqayyoollee gadi fageenyaan kan of keessaatii qabudha jechuudha. Kanaaf akka kanatti yaaddanii iddoo guddaa laachuuf isin irra jiraata barumsa kanaafi iddoo guddaa laattaniif ta'ennaan homaa tokkoyyuu isin hin gargaaru. Iddoo guddaa laattaniif ennaan garuu gaa'elli keessan sirriitti akka inni ijaaramu sirriitti akka inni jabaatuu fi hubannoo guddaa irraatii argachuu dandeessu jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Dubbiin Waaqayyoo kun egaanii sooraa hafuuraa fi lubbuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Introdaakshiniin isinii kennuu barbaadu isa kanadha. Kallattiidhumaanii boqonnaa 1ffaa hiika gaa'elaa kan jedhu jalqabna. Boqonnaa 1ffaa hiika gaa'elaa kan jedhuti waliin jalqabna. Gaa'ela jechuun maal jechuudha? Gaa'ela jechuuni maal jechuudha? Gaa'ela jechuuni akka dubbii Waaqayyootti yeroo ilaallu waliin jireenya dhiiraa fi dubara yookaan immoo dhalaa tokko gidduutti geggeeffamu jechuudha. Gaa'ela jechuuni waliin jireenya dhiiraaf dubara tokko gidduutti geggeeffamu. Dhiira tokkoof dubara tokko gidduutti kan geggeeffamu. Dhiira 2-3 yookaan dubara 2-3 miti. Inni akkasii ejja jedhama yookaan immoo alalummaa jedhama. Gaa'elli sirriini dhiira tokkoof dubara tokko qofa gidduutti kan geggeeffamudha jechuudha. Gaa'elli kennaa Waaqayyo immoo namaaf kennedha. Hiika gaa'elaati. Amma hiika gaa'elaa irra jiru. Gaa'ela jechuuni dubara tokkoof dhiira tokko gidduutti kan geggeeffamu. Dhiira 2-3 kan hin barbaanne akkasumas immoo dubara 2-3 kan hin barbaanne namoota 2 qofaatti namoota qaamaan waliin faallaa ta'an dhiiraaf dhalaa qaamaan waliin faallaa kan ta'an gidduutti kan geggeeffamu gaa'ela jedhama jechuudha. Waaqayyo gaa yeroo jalqabaatii fi Addaamiif Hewaaniif gaa'ela laate. Addaam dhiiradha, Hewaan immoo dubartiidha. Namoota qaamaan waliin faallaa ta'an kanatu walitti dhufaniitu
gaa'ela isaaniif laate jechuudha. Waaqayyo jannata Eden keessattidha gaa'elli kan inni jalqabe. Jannati Eden kun immoo harki Waaqayyoo kan qopheesse, harki Waaqayyoo kan tolchee biyya gara baha biiftuutti argamtu keessatti iddoo Waaqayyo yaadee dhala namaatiif qopheesse, iddoo gaarii, iddoo baay'ee filatamaa, iddoo jireenyaaf mijataa ta'edha. Addaamii fi waan kun yeroo gaa'ela geggeeffatanii jireenya qulqullummaa keessa jiru. Cubbuutti iyyuu hin kufne. Yeroo sana seexanni dhaqee isaan hin dogoggorsine, cubbuutti hin kufne. Utuu isaan jireenya qulqullummaa keessa jiranii Waaqayyo maal isaaniif laate? Gaa'ela isaaniif laate. Kanarraati maal barannaa? Ciisichi gaa'elaa qulqullaa'aa haa ta'u jedha dubbiin Waaqayyoodha. Ciisichi gaa'elaa maal haa ta'u? Qulqullaa'aa haa ta'u. Gaa'elli qulqullummaa kan of keessaa qabudha jechuudha. Qulqullummaa kan of keessaa qabudha. Qulqullummaa irratti ijaarama, qajeelummaa irratti ijaarama jechuudha gaa'elli. Akkasumas gaa'elli kennaa Waaqayyoo ofii isaatiif yaadeetu dhala namaatiif kennedha. Macaafa Seera Uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti yoo ilaaltanii Addaam kophaadhuma isaa jira ture. Waaqayyotu yaadeef dhaqee Addaamiif. Addaam akka inni calliseedhuma kophaa jannata kana keessaa olii gadi deema, kophaadhuma isaa olumaa gadi socho'a. Nama wajjin haasa'uu hin qabu, nama wajjin nyaatu hin qabu, nama wajjin yeroo dabarfatu hin qabu. Miirri foonii yoo itti dhufe nama wajjin miira foonii isaa ba'u hin qabu, yookaan immoo fedha foonii isaa jechuudha. Homaa tokkoyyuu hin qabu ture, homaa tokkoyyuu Waaqayyo yaadeef, Waaqayyo yaadeef. Yeroo tokko amma namoonni waan ofii isaaniitii yaaddatanitti isaanitti fakkaata. Garuu akkas miti, Waaqayyotu namaa yaada. Waaqayyotu namaa yaada. Tariitii Addaam amma yeroo sana keessatti Waaqayyo gaa'ela naaf kenni malee jedhee Waaqayyoon kadhateera iyyuu kan jedhu hin jiru macaafa qulqulluu keessa. Kadhachuu danda'a, dhiisuus danda'a, isa wanti beekamu hin jiru. Garuu hin jiru macaafa keessa gaa'ela Addaam gaa'elaaf kadhateera kan jedhu hin jiru. Kana jechuun gaa'elaaf hin kadhatinaa isiniin jechaa hin jiru. Hin dogoggoriinaa. Waaqayyo akka inni dhala namaaf yaadu isinitti himuu barbaade. Gaa'ela ofiitiif Waaqayyoon kadhachuun baay'ee murteessaadha. Garuu Waaqayyotu namaa yaada gaa'ela kan ammatu manuu kadhachuu iyyuu dhiifne dhugaadha. Waaqayyo manuu yaada nuu kenna jechuudha. An dhugaan isinii baasa kana gaa'ela naa kennite guyyaa tokko Waaqayyoon kadhadhe hin beeku. Waaqayyo immoo gaa'ela bareedaa naa laate, galanni isaaf haa ta'u. Kadhadhee hin beeku jechuudha. Baay'ee isaatti cinqamee iyyuu hin beeku waa'ee gaa'elaa dubbachuuf ta'ennaan. Cinqamuun barbaachisu bakka inni guddaan yaaduma Waaqayyo keessa jiraachuudha jechuudha. Inni barbaachisaa ta'ee inni caalumaa inni hojjettanii yaaduma Waaqayyo keessa jiraachuudha. Akeeka Waaqayyo keessa jiraachuudha. Fedha Waaqayyo keessa jiraachuudha malee nuufi keenyaa fi yaaddofneef dhiphanneef miti. Gooftaa Yesuus Kiristoosii ofii keessaniif yaaddanii yaaddoodhaan yoo of dhiphistanii jireenya keessan kana geddaruu hin dandeessanii. Rifeensa keessan kana tokko ishee gurraachessuu hin dandeessanii. Bara keessan kana irratti daqiiqaa tokko iyyuu dabalachuu hin dandeessanii. Ofumaa yaaddoodhaan of hin dhiphisiinaa. Argitu? Yaaddofneef miti jechuudhaan maqaan matarii yaadda'uu dandeessu miti. Gaa'elli keenya kun akkam ta'a laata? Hin xumurama moo hin xumuramu laata? Galma ga'a moo galma hin ga'u laatattanii yaadda'uu dandeessu ta'a. Hin yaadda'inaa dhugaan isiniin jira. Homaa tokko hin yaadda'inaa. Waaqayyotu namaa yaada waan ta'eef fedha Waaqayyoo ta'e galma ga'a. Wanti fedha Waaqayyoon taane immoo silattiyyuu hin ta'u. Maal nuu godha? Maal gatii hin qabu? Dhufee manuu jeeqarraa kanaaf. Waaqayyotu namaa yaada jechuudha. Gaa'ela Waaqayyotu namaa yaada. Jireenya Waaqayyotu namaa yaada. Namni ofii isaatii hin yaaddatu jechuu miti. Sammuu yaadu Waaqayyo dhala namaafis laateera mitiire. Waaqayyo amma ofii isaatii beekumsa isaarraatii dhala namaa kanaaf laateera. Akka namni yaaduuf nuu laate Waaqayyo. Akka nu yaaddofnuuf otoo hin taane akka nu yaadnuuf nuu laate Waaqayyo. Sammuu dhala namaa kana Waaqayyo kan inni bineensotarraa adda baasee ofii isaatti fakkeessee laatee fi akka nuyi dhiphannuuf miti. Waaqayyo amma inni dhiphatu hin yaadda'us. Nusirraa immoo Waaqayyo maal hin barbaadu? Dhiphina nurraa hin barbaadu. Garuu yaaduun immoo nurra jiraata. Yaaduun immoo nurra jiraata. Yaaduuf yaadda'uun gargariidha. Kanaafi tariitii egaa yeroo sana Addaam yaaddoodhaan qabame ta'uu danda'a. Egaa Waaqayyo argeetu akka inni qobaasaa jiru beekee waaw namni kun qobaasaa jira waan ta'eefi kan isa gargaartu kan immoo isa fakkaattu isaafan uumaa'edha. Waaqayyotu gaa'ela kana Addaamiif yaadeetu kenneef. Kennaa Waaqayyooti gaa'elli. Kennaa Waaqayyooti.
kennaa waaqayyo namaa laate tokko immoo kan kunuunfatu abbaadha. Biqilaa tokko amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee fakkeenya kana fudhachuun jaalladha. Ibsa kana keessatti namni tokko biqilaa tokko dhaabee biqilaa sana hin kunuunsu yoo ta'e, bishaan itti naqu yoo ta'e, dallaa itti ijaaru yoo ta'e, akka horiin hin balleessineef yookaan immoo bineensa keenyaaf akka inni immoo akkaataa gaariitti guddatee ija kennuuf immoo xaa'oo itti hin gatu yoo ta'e, biqilaa sana dhaabeedhuma yoo gate biqilaan sun ija godhata jettanii yaaddu? Tasayyuu ija hin godhatu. Yookaan horiitu dhaqee irra jetee biqilaa sana utuma inni hin guddatiin lafa keessatti iyyuu cabsee balleessaa, yookaan immoo dhaqanii baala isaa asii gadi kutanii nyaataniitu biqilaan sun achumaan tortoree baduu danda'a jechuudha. Akkuma nama biqilaa dhaabee dallaatti ijaaree bishaan itti naqee xaa'oo itti gatee biqilaan kun akka inni ija godhachuu danda'uuf kunuunsuutti kennaa waaqayyo siif laate situ kunuunfata jechuudha. Kennaa waaqayyo walii keessaniif isin laate kana eenyutu kunuunfachuu danda'a? Abbaatu kunuunfata jechuudha. Gaa'ela namatu namaa kunuunsa miti. Waldaan nama jara deemtee gaa'ela keessa hin kunuunsitu yookaan immoo gaa'ela keessa hin hedduusi jala deemtee situ eeggata, situ kunuunfata. Eeggachuu jechuun immoo maal jechuudha? Eeggachuu jechuun isa namoonni bilbila kana xallafanii maal jedhanii meeqomii waanuma isheen hojjettu ni ilaala yookaan immoo meeqomii waanuma inni hojjetu ni ilaalaadhanii namoonni wal hordofu mitiiree basaastuu iyyuu wal jala kaa'u amma yeroo ammaa kana jechuudha. Basaastuu wal jala kaa'u. Isheenis mee dhaqiitii naa basaasi meetti ergachuu dandeessi. Isinillee waan akkasii gootu dee yaadu. Waan akkasii gootanii beektu yoo ta'e immoo dhugaa ba'uu dandeessu. Yookaan immoo keessuma keessanitti qabattanii dhiisuu dandeessu. Innis immoo akkasuma basaastuu ishee jala kaawwateetu mee nama biraa wajjiniin jirtii laata? Nama biraa wajjiniin immoo haasoftii laata? Nama biraatu immoo janajjanaa jira laata? Innoo maal godhaa jira laata? Nama biraa wajjin haasa'aa jira laata? Basaastuu wal jala kaawwatu iyyuu mitiiree bara kana akkasidha. Basaastuun kaawwatiin isin garuu amanamoota ta'aa walii keessaniif. Maal basaastummaa maalii barbaachisa? Jireenyi gaa'elaa basaastummaadhaan hin adeemu. Dhugaan isiniin jira. Basaastummaadhaan hin adeemu jireenyi gaa'elaa. Abbaatu kunuunfata gaafan isiniin jedhu, abbaatu eeggata gaafan isiniin jedhu gaanii isa akka namoonni kunoo basaastuu kaawwatanii warri kaan immoo aappii garaagaraatu jira gaa yeroo ammaa kun qaroominni baay'eedha waan ta'eef bilbila xallafanii ittiin wal hordofan akkaataa garaagaraatti wal hordofu iyyuu mitiire hamma kanaatti dhaqanii akka isaan wal hordofanii boqonnaa wal dhowwatanii callisanii mammoo ittiin nagaa wal dhowwatanii miti akka kana miti gaa'ela eeguu jechuun. Namicha tokkotu fuudhee turee fuudhee namichi kun dafee iyyuu fuudhee erga jaarsa ta'ee fuudhee iyyuuti. Isuma iyyuu immoo akka carraa argatee fuudhee baay'ee dhiphise ishee baay'ee dhiphise keessa ba'ee yeroo deemuudhaaf jedhu balbala manaa irratti jechuudha. Balbala manaa irra milikkiteessee deema. Milikkiteessee owwaara kana balbalarra naqeetu wal qixxeesseetu milikkita godhee deema owwaara kana jechuudha. Akka carraa namni ollaadhaa dhufee yookaan qodaa hirkifachuu dhufuu danda'a yookaan waan tokkoof dhufuu danda'a maal namni mana namaan dhufuu maal. Namichi kun gaafa bakkeedhaa dhufu jalqabatu mana seeniin maal ilaalaa? Balbala isaa dura ilaala. Caammaa namaa balbala sana irratti argeera yoo ta'e galee isheetti balaa buusa. Waan eegee du'eera gaafa badaa kana. Galee balaatti buusa isheetti eenyutu dhufeerra mana kana? Kunoo caammaan namaa balbala irra jira. Namni ol galeerarra mana kana jedhee hamma kanatti tuushee dhiphisuutu ishee kunuu abiddarra buuseetu ishee guggubuuti. Ji'a tokko yoo wajjin hin jiraanne baatee jalaa badde. Maal gooti ree maal akka guggubachuu dhatte moo waansa? Bakka amman akkasitti eeggachuusaa bakka. Eeguuma kana yoo akkamitti akka wal eeggannu kana jechuun amma wal kunuunsuu jechuudhaan bakka eeguun ni jedhu kun wal kunuunsuu jechuudha, wal tumsuu jechuudha, wal jaallachuu jechuudha, waliif yaaduu jechuudha, wal eeguun. Maleesa har'a eenyu si bilbile har'a eenyutu si wajjin haase mee fidi bilbila kee ni ilaala waliin jedhu mitiiree bilbila waliif haafattashu wal harkaa fuudhanii bilbila nama biraa yoo keessatti argan eenyuma isheen kun eenyudha abbaan bilbila kana hamma kanaatti faa wal jeequ hamma kanaatti faa nagaa wal dhowwatu hammatti paaswoordii bilbila isaaniillee baay'ee jabeeffatu.